Ijoolleen keenya yeroo tokko isinitti fakkaachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni Itoophiyaawidha jechuudha. Itoophiyaawidha akkuma argaa jirtanii mana Arabaa keessatti kan isheen jechaa jirtu. Ashamma harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalachirratti argamtanii jirtu. Ani jira nagaa kiyya galata Waaqayyoo warri YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii yeroo tokko nutis rakkina qabna jechuudha. Rakkinni keenya maali? Amma mucayyoon tuni hojjettudha. Haa ta'u malee akka kaameraan mana jiru hin beekne ta'ellee hin beeku wanta irra ga'us iyyaanne yaa ta'u malee akkuma argaa jirtanii ilmaa isaaniiti jechuudha. Ilma madamiiti kuni isa wajjiniin ishiin kaamericha raaffatti ta'ee hin beekne ta'ee hin beeku. Enggidi viidiyochi dheeraa ture. Ijoolleen irra irratti hojjetan baay'eetu ture jechuudha. Ani isas raamureetini muuziqaawwan namoota baay'een miidiyaa irratti hojjetaa kan turanidha jechuudha. Akka gorsa isiniif ta'uuf yookiin immoo barumsa isiniif ta'uudha. Maaliif jennaan waan akkanaa kun yeroodhaaf malee waan faayidaa qabu isinitti hin fakkaatini. Yeroodhaaf garuu gammachuudhaaf akkasumas immoo waan bakka hin jiraa mitiire yookiin yeroo isheen argitu sanitti jechuudha kaameraan yeroo argitu bakka mucattiin tuni yeroo dheeraa mana madami kan turte ishee jaallatanii akkasumas immoo baay'ee maatii gaarii ta'anii fi ka wajjiniin jiraataa turanidha. Enggidi isheen immoo gaafa isa wajjiniin deebitee isheen baay'ee loltee akka ijoollee keenya akka intala kiyyaatti jaalladha Arabifaan jechuudha. Isheen irree gara TikTokitti maxxansitee turte. Ani akka intala kiyyaa yookiin immoo akka ijoollee kiyyaatti jaalladha baay'eedha jechuudha. Soofni yaa ta'uutii ka mucattiin waan irraa hin eegamne kan hojjette yoo ta'u of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Of gatuu osoo hin taane waan akkana kanarratti of eeggannoo gochuun matuma keenyadha jechuudha. Maaliif jennaan waan akkana kana isheen of jijjiiruudhaaf yookiin immoo maatii jijjiiruudhaaf kan biyyaa baate malee yookiin immoo tidaariin uummadha yookiin immoo achittiin zeegaa biyya sanii ta'a jettee ta'u biyyaa hin baane. Isaan illee kana jedhu yeroo baay'ee yoo dhuftanii isinii maatii keessan jijjiiruuf yookiin immoo ofiif of jijjiiruuf malee mushkilaa asitti fiduuf miti jettee irra deddeebitee jechuudha waan akkanaa kana. Dhugaa yeroo tokko na ajaa'ibeenayyuu ofii nyaata akka waan beektanii yeroo baay'ee nyaata rakkattoota wayin nama taasisu yeroo tokko matuma keenyaan of xiqqeessinee jechuudha. Dhugaa waan akkana kanatu nama xiqqeessa. Waan kan dhuftaniif isin jechoota waan taataniif nyaachuu fi qarshii argachuudhaaf miti kan dhuftanii jettee irra deddeebiteetu jechuudha. Jennoo nyaachuuf osoo hin taane nuyi dhugaa dubbachuuf jireenya fooyya'aa jiraannaa laata jenneeti malee wanti nyaatan dhabameetii miti kan biyya Arabaa deemnu jechuudha. Of hin dadhabnu qoonqoo takkitti of dadhabu namni of dadhabu hin jiru. Naakasii enggidi waan akkana kanarraa of qusachuun immoo barbaachisaadha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen haaraa dhufan kuni miila darbis akkuma argaa jirtanii jechuudha. Maxxanseen ture waan sun dhugaa dubbachuuf deebi'ee mucayyoo sanarratti dhiibbaa irraan ga'ee jechuudha. Wanti dubbatamu kamiyyuu jechuudha. Ani lafaa kaaniitu akkanuma falaxamanii dubbatu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf waanuma irra ga'u isheen irra ga'a jette waan akkanaan irra ga'a jetteetu hin yaadne kin of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isinii gadi.
waan akkana kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu ijoolleen akkasii waan akkana sammuu keessan keessa qabdan muudu waan dhugaa dubbachuuf biyya kee keessatti iyyeecha caammaa argee buluu wajjin gaafa siif dabartee akka seenatti illee akkasumarree ani yeroo tokko dhugaa dubbachuu fi waan akkana gaafa jedhan beektanii yeroo jalqabaa nama fakkeenya fi biyyuma keenya keessattuu nama qabu wajjin beektanii amma dhaqxanii sirriitti nama qabeenya qabu tokko gaafa filattanii kan qabeenya qabu suni booda ani ati qabeenya waan hin qabneef ani nama qabeenya qabu sanitti yoo dabalamte inni nama qabeenya qabu sanitti dabalamurra nama dhabaatti dabalamu sini wayya dhugaa dubbachuu maaliif jedha maaliif ani gaafa wajjin xaartee guduufattee nama sana wajjin si dabartee nama sunirree jaalala siif kenna atirree jaalala kennaaf jechuudha nama santuu caala malee namaati abbaa qabeenya san nama abbaa qabeenya sanitti dabalamteef bakka ani qabeenya isaa sanii ani jaalatteetuma itti dabalamtee ግን no waan akkasii kana namoota ijoollee baay'een ni shawwadamu jechuudha qabeenyi isaa qofa laalte gaafa itti dabalamtu qabeenyi sun homaa sin fayyadu yeroo dhafsi fayyaduu danda'a ግን miidhaa sirraan ga'uu danda'a sii galee waan akkana kana xiyyaaffannu amma micattiin Itoophiyaadha micattiin sun Oromoo natti fakkaattee kunoo namicha biyya Beirut keessatti namicha harka wayii hin qabne ni jira qomaaxaa isa jabsan dhugaa dubbachuu kanarree dubbachuu sagalti so namichi sun duushuudha harkaan waaqayyo dhiifama naa godhu harka isaa lamaan jechuudha irra hin jiru kanaaf ishiin maaliif qabeenyuma inni qabu san namichi sun sirriitti qabeenya qaba jedhan isuma qabeenyuma isaa salaalte itti dabalante si jammar inni namichi guddaadha nama jabaadha ishiin illee jabduus taatu qabeenyaaf jecha namichi isatti waaqni irra dhiifama naa godhu isatti dabalamte jechuudha ilaala qabeenyaaf jecha waan qabeenyi nama hin goone hin jirtu kanaafiyyuu isa laalanii ijoollee baay'een arabootatti kan dabalamanis hin jiru kan miidhamanis hin jiru akkasuma miidhamuunis waanuma jiru fayyadamuunis waanuma jiru ta'ee miidhamuunis ni jira kana xiyyeeffachuun gaariidha jechuudha siniifillee jechuudha amma zim jettaniituma namni tokko ni qaba gaafa ta'e itti dabalamtan no qabeenya qofa hin dhaalina namichi sun qabeenya ni qaba beekumsa hin qabu yoo ta'e maal fi faayidaa nani faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha namni suni maalidha waanan sammuu qabaachuu malee qabeenyi ni argamti sii galee kana siniin jedha obbolota ko waan akkasii kana xiyyeeffachuun sirriitti barbaachisaadha siniin galee kanaafiyyuu ani sirriitti waan akkana kana sirriitti xiyyeeffachuun faayidaa siniif qaba waan miidhaa qabuu fi waan faayidaa qabu adda baafannee beekuu qabna jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan akkana kanaati maaliif falan kaasiseetan waan akkana kana mucayyootaan jechuudha namoota hedduudha akkanatti warra araboota warra adii kanatti dabalamanii kan booda bo'antu jira ijoollee irraa fudhatanii gaafa daa'ima saniif immoo sammuun nama sirrii hin hojjetu hundam daqiiqaa 2 daqiiqaa sa'aatii takka irraa turuu hin dandeessu jechuudha lakiirra kana gaafa ilmoo waliin godhatan ilmoo sanirraa akka bineeldotaatti akkuma faayidaan qabeenyaa jiru miidhaan illee jira jechuudha namoota hedduun warra adii kanatti warreen dabalan ilaalame an dhugaa dubbachuuf waan gorsa barumsanii isinii ta'a jedhee yaadu jechuudha waan akkana kana keessatti waan qalliis miti waan dhugaadha kun maaliif ani ijoollee amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee garaana nyaatti beektanii oggaa baay'ee ani beeru san keessa turte warra adii kanaan walitti dabalamtee ijoollee godhatanii gaafa ijoollee godhatanoo ijoollee afur qabdii ijoollee arfasan ilaala bakka ani wajjin turanii wajjin jiraatanii booddee ijoollee ishii san irraa fudhatanii ishee qofa ari'anii yookiin immoo biyyatti galchanii jechuudha isheen bakka amma ani ijoollee kiyyarraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u ilaala deebiteetoo akka achitti hin deebine bilookii godhanii ijoollee ishee argachuu hin dandeenye hedduu dhiphattee boochee bakka dhugaa dubbachuuf sammuu isheetiyyuu antanii jedhee jechuudha ilaala waan kana irratti barumsa guddaa akkasii ta'uudhaaf
sinii galee. Namoonni milkaa'anis ni jiru, namoonni kufaanis ni jiru. Akkuma miidhaa akkuma faayidaa qabu miidhaan illee ni jira. Ijoolleen hin beekne immoo sim jedhanii jaalala jedhanii gaafa itti dabalaman booda immoo miidhaan irra gahuu danda'a jechuudha. Waan akkasiiti. So videoon kiyya guyyaa har'aa kanuma fakkaata. Ingidihi ani waan irraa waa hubadheef waa bareef siniif qoode. Hanga dhumatti warreen dhaggeeffatan laayikii subscribe godhaa. Yaada qabdan immoo as jala saanduqa keessatti naaf qoodaa. Yaada dabalataa yoo qabaattan jechuudha. Turtii gaarii.